Hayyee na dhaggeeffadhaa qalbiidhaan akkumaan gartee guyyaa kaleedhaa isinii oduun takka ba'uun ooltu je'eetitiin kalee dubbachaa ture quba qabaattan gaa warri na bira turtan kalee dhageessanii jirtan na fakkaata. Oduun takka karaa diisiit irra ba'uun ooltu oduu san gartee akka gartee isin dhuftetti isinittiin himaa jechaatiin ture. Oduun san edda galgala baatee turte galgala jechuu halkan. Edda galgala baatee wanni baate maali qacelloon na dhageeffadhaa. Booda ammaas gartee irra deebii ammaan dhufee kana kan jenne na dhageeffadhaa isiniif hima. Oduun edda baate breaking newsiin maali isin jettanii gartee yoo gaafattan Washington DC'tti circuit koortiin Ameerikaa olaantuun tan gartee irra deebiidhaan lakkaa'uun nuu laalaa jedhanii gartee warri mootummaadhaa itti iyyannaa isaanii galfatan. Circuit courtin jedhaniin circuit courtitti edda ajaja gartee kan fooyyeeffame haaree baasanii jiran. Ajajni isaan baasan kuni amma dura isinii himeetiin ture akka isaan ajaja gartee tokko kan isaan baasan. Hamma nuti gartee waraqaa tana keezii tana jala deemnee qo'annu mootummaan warra approve tahee jiru fiduu qabdii keessaafuu warra Januwaarii 20 dura waraqaan isaanii approve taatee jirtu fiduu qabanii ja'aniititi ibsa baasanii turan. Kana isinii himeetiin ture ni yaadattanii mi kana? Mootummaan warra Januwaarii 20 dura approve tahee jiru mootummaan fiduu qabdii ja'aniiti koortiin Washington DC'dha ta Seattle miti ta Washington DC'dha injekshina gootee turte ibsa gartee orderii baaftee turte jechuudha. Sanni yaadattan. Duba edda galgala koortiin tuni irra deebiteeti ordere haaree kan duraanii san kan fooyyeessu jechuudha. Ordera haaree baaftee jirti. Orderri san akkuma gartee na duubatti gartee arkitan kanatti tartiiba 3 qaba. Keessaafuu pooyintii 3 gurguddoo qaba. Pooyintiin ta duraa ta'ee gadhiisan tan duraa maal jetti? Afaan Faranjiitiin afaan Oromootiin isinii qaboodarra akka jedhanitti qabxiin duraa an approved refugee application authorizing customs and border protection to admit the individual conditionally as a refugee upon arrival at the port within 4 months of the date the refugee application was approved. Amma gaa orderri isaanii gartee maali ammaan tana? Orderri ammaan tana isaan jechaa jiran warri gartee port of entry jaaniini airportitti gartee hogguu namni Ameerikaa seenu waraqaa teessirraa laalee si dabarsu jechuudha. Warri san warreen approve tahanii keeziin isaanii gartee approve tahanii Ameerikaa dhaquu qaban jettee ejensiileen adda addaa murteessite san. Karaa Ameerikaadhaa dubbii takka malee akka seenan ajaja isinirra keenyee jedhaniin takkasani. Lama dammaasis warreen gartee conditionally approved ta'e kajaaniin warra gartee tokko kan yoo keeziin isaanii gartee rakkoo qabaattee approved taatee achitti eega Ameerikaa dhufte gartee keezii ta'e asitti jala deemmattafaa jaaniin nama as fidanii jira. Warreen akkasii sanis yoo gartee jiraatan taate isaanis nagayaan akka Ameerikaa seenan ajaja isaanirra keenyee jirraa jetteen. Ammaasis warra guutuutti approve tahee warra ammaasis baatii 4 dabre kana keessatti baatii 4 dabre hogguu jaan Januwaarii 20 dura jechuu isaaniiti. Januwaarii 20 dura baatii 4 warra approve tahee taa'aa jiru kan Ameerikaa seenuun dhorkame. Jarri san hundinuu akka daddafanii Ameerikaa seenanii jechaa jiran. Okay? Ajajoonni kuni edda galgala ba'e. Circuit court irraa. Circuit courtiin amma dura warra gartee approve tahee jetteetuma dubbatte malee akka ammaan tanaa kanatti
diiteelii gartee warra kanaa jettee in ibsine jechuudha. Saniifuu ammaan tana ibsa addaatiin akka gartee Ameerikaa seenan ammaasis warri itti gaafatamtoota gartee hogguu Ameerikaa seentu warri gartee border patrol warri jaaniin warri kuni gartee jara kana dubbii takka malee akka isaan Ameerikaa seenan fiqaada takkaa'uu hayyama isinirra keenya jirra jaaniiniti ordera isaanirra kaanii jiran jechuudha. Itti aansuudhaan qabxiin itti aantu maasis the refugee was cleared by US to travel and ammaasis refujiilee warra gartee USCIS'n takkaa'u gartee immigireeshinii Ameerikaadha akka Ameerikaa seenan takkaa'u akka Ameerikatti galan keeziin isaanii xumuramteef san dubbii takka malee akka Ameerikaa seenanii jechaa jiran. Isinii galaami waan jechuu jiru kun na dhagayaa jirtan. Na dhagayaa jirtan waan hin isinii himaa jiru kana. Qabxiin sadaffaadha ammaasis sadaffaan bikka kana jirti laayina sadaffaadha. Okay. Qabxiin sadaffaadha. The refugee had arranged and conformable travel plans to the United States. Wanni ammaas jechaa jiran maali? Warri refujiidhaa kun tokko refujiin takka ifi gartee tikeeta bitachuu dandeessi. Takka ifi keezii siidhaa gartee eega xumuramtee fi waan hunda fixattan viizaan isinii kan nama eega jaaniin xayyaara gartee tikeeta ifi bitattee dhufti. Warri akkasii sanilleen gartee yoo jiraatan isaanilleen akka nagiyaan Ameerikaa seenanii jaaniiti irratti ibsa baasanii jiranii jechuudha. Amma gaa wanni kuni ordera amma duraatii waliin walitti hidhamuu qaba. Orderri amma duraa warri Januwaarii 20 dura approve teessan ja'aniin warri Januwaarii 20 dura approve ta'e akka Ameerikaa dhufanii ja'aniiti jarri sarki koortiidha kuni ordera baasanii turan amma dura. Amma immoo sanirratti gartee ibsa duraan akka namni tokko confused ta'ee jira. Kan yoom approve ta'ee fi keezii akkamiif kana jechaati gartee dubbachaa turan. Tuni ammaan tana yaada san hunda xaliileessiti. Warri gartee guutumaa guututti refugee ta'ee keeziin isaanii approve taatee ammaasis USCIS'n warri immigireeshinaatis akka jarri kun Ameerikaa dhufan jaanii irra murteessan. San qofa odoo hin taane warri ammaas refugee ta'ee ifii isaatiif tikeeta bitatee dhufuu danda'u. Nagayaan akka Ameerikaa dhufanii jaaniiti eda ibsa baasanii jiran. Ibsi sarkit koortiidhaa kuni guutumaa guututti waan mootummaan barbaadu san kan duraa huffisee jechuudha. Mootummaan wanni isin duraan barbaadde sarki koortii bira deeyitee irra deebiidhaan nu laala gartee afaan Oromootti warra gartee appeal koortii waan jaaniin hin beeku garuu immoo akka gartee irra deebi'aatitti nu laala jechuudha warri sarki koortiidhaa. Warri sarki koortiidhaa waan silaa mootummaatu keezii tan isaan bira geesse. Mootummaarraa akkanatti kuffisanii jiranii jechuudha. Oliyyannaa jechuudha ayyee. Isaan gartee mootummaan oliyyannaa isaan bira geessite. Keeziin takka oliyyannaa biratti hogguu kuftee guutumattuu maal taati jechuudha. Gad deebiti. Eessatti deebiti? Koortii jalaatti gad deebiti. Ajajni koortiin jalaa dubbate san ajaja fudhatamaadha jechuudha. Ajajni kan fudhatamaa jechuun kan koortii Siyaatil. Ka amma gartee keezii akkumaan kalee siniimaa turetti warri looyirootaatee fi warri mootummaadhaa itti wal falmaa jiru jechuudha. Duba gaafoni oduu gaariidha akka malee oduu gammachiisaadha. Oduun tuni gartee oduu haaree taniin kalee ni jirti inni dhufti jee isinii himaa ture san irraayi. Tanaatani jidduu wanni amma gartee xumura irratti takkaa'u gartee itti aantu ta'e eegaa jirru koortii Siyaatil irraa yaada warri mootummaa naqee fi yaada warri gartee looyirootaa naqe san jajiin lameenuu waliin madaalee qaamirratti ibsa isaa takkaa'u ajaja isaa dabarsaa waan jiru san waliin guyyaa gabaabaa keessatti jajiin ordere baasuu ta'a.
orderri amma warri Siyaatil baasu san kanaa wajjin walitti hidhaata. Inumaatu jajiin waan gartee sarki koortiin baaftee kana inninis ibsa kana ni harkata. Hogguu ibsa kana harkatu dhiibbaa guddoo mootummaarra kaa'uu danda'a. Yoo duraanillee gartee xiqqoo mootummaan baqattoota hunda fiduu qabdi jedhee haa dubbatu san qofa oduun taane inumaatu ammaan tana gartee akka sarki koortiin jettetti jedhee waan sarki koortiillee itti ida'uu danda'a. Tan ammaasis mana seeraattillee hoggaa gartee ooraal argimentii godhan sanitti jajiin warra mootummaadhaarra dhiibbaa kaayuu ni danda'a jechuudha. Tun akkana fakkaatti. Tanarratti gartee yoo gaaffii qabaatan gaaffii teessan itti gartee deebiin ilaalna tartiibaan dura dursoogaa warri gartee gaaffii tanarra qabdan dura dursoo gaaffii teessan qopheeffadhaa achi booda maasis gartee yeroo walirraa hin fudhatina waan deemaa jiru maas yoo hin beekne taate ol baatanii ilaa hin qabina. Okay? Yoo gartee waan deemaa jiru hin beekne taate booda dhumarratti irraan deebi'a. Akkasitti gartee haa wal gargaaruun isiniin jaa. Waliigallee mi tanarratti? Abbaabdii kam jette? Galatoomi. Qoottu mee mana keessa jirtaa? Yoo mana keessa jiraatte qooseen. Waliigallee mi tanarratti? Galcheera. Mee dura mee abbaa abdii haa dubbatu isin hundinuu obsa godhadhaa. Akkam jirtan Oromoo teenya xiqqaaf baga jiraattan saniin jechaa baga gammaddanii warroonni approofii taatan dura dursoo baga gammaddanii amma karaa gabaabatti warri approof taatanii dabartan agartee ka meedikaala waa hunda gootan meeshaa keessa walitti qabadhaati guyyaa isin waaman qofa eeggadha saniin jedha. Erga tilaayifii seenterraa si jala jira. Abshira. Akkasi jira obboleessa keenya waan gaarii nu dabarsu jirta. Akka agartee namni dur OMN gaafa lolli jiru san gaafa rabshaan jirtu san OMN eegaa bullu sanitti amma simo eegaa bulla nuti baqataan hundinuu gara toomsiin jira jamsee keenya hangaafii hin qabu waa hundaaf hordofu jira waan deemaa jirus dhagahu jirra. Hangaafii hin qabuuti warroota gaafii qaban keessummeessi. Namoota haaraa yoo dhufan wajji dubbadhu. Tole galatoome hanqanumaafin si naqeetu yaada bareedaa kana gartee nuun jechuu keetiif baga dhiyaattee baga dhuftee tole warra gaafiitti dabarraa. Assalaamu alaikum Jamaan. Wa alaikum salaam dura bal'isaadhaami. Bal'isaa qaaluu jirta? Hayyee yeroo hin teeti gaa. Baga jiraatte. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaabii takkuma laumaan qaba beekte. Hayyee. Warruma approved tokko moo? Hayyee dhiifama laayinaan na seenee irraa beetiin jira. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jabsi kiyya warruma approved ta'e qofa moo warra wal konkorpitoo akkamii gaabii lamaan mataran qabu? Warri irraa haasawaa jirru warra approved ta'e qofa. Okay. Akkasi. Okay, Elias jirta?
Elias jirta? أيوة. السلام عليكم. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I have a question. Go ahead. Has there been any official announcement regarding the reopening of the refugee program? Be specific. Which refugee program are you referring to? Like the UNHCR. UNHCR, at this time, UNHCR is not closed per se. What is closed is or suspended is American process. So US RAP is Yes, the shortly USR. suspended, right? Yep. Yeah. US RAP is shortly suspended. So what we are talking about here is that last night the US Circuit Court announced that all approved applicants or all approved US RAP program applicants, that includes but not limited to Group 5 or UN programs. Any approved programs that are coming to the United States should proceed according to their approved applications. So which is a great news for all approved or at least approved cases regarding their application process. Well, my family has been approved and was waiting for orientation. Okay. So is your family has a refugee program from UN or Group 5 or like a Welcome Corps? From UN. From UN? Okay, Yes. so if they are approved and waiting for medical, they should be considered the approved applicants. And Well, those are we did medical exam and the interviews from embassy. We finished everything. Okay. So in that case, groups like yours are the one they are referring to. Group like yours are the ones that are going to be coming to the United States within very short time. They did not announce what day, but the court is pressuring the government and the agencies that are responsible for people to enter the United States to let all approved refugees to come in. So this is huge news, and it's a breaking news, and it's a huge relief for a lot of people that have been waiting for this day, to be honest. Okay, there is still hope, right? Oh, there is a huge hope. There is a huge hope, clear hope. Yeah, big hope. Thank you so much. And my name is Tasneem Ilyas. Ilyas is my dad, okay? Oh, okay. All right, And sounds good. Thank you. And thank you for giving us high hopes and not giving up. Oh no, yeah, it's always good to keep high hope. Thank you so much. Okay, welcome. All right, have a good one. Itti aantu eenyutu jira? Ana, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Maqaan kee kana? Okay, Ashwani. maqaan kee baandiraa fi hunda qabaayyee. Wanni warruma approved ta'e moo warri haareen amma dhufee naqachuu hin dandeenyu jechuudha. Warri haareenii ammaan tana dhuftan keeziin ammaan tana bakka san hin geenye. Ammaan tana warra gartee approved ta'ee ta'aa jiru. Isaan kuni haa dhufanii jechaa jiran. Lakkoofsi gartee namni approved ta'ee ta'aa jiru yoo xiqqaate nama 120 caala. Jarri kuni gartee karaa Ameerikaadhaa haa dhufanii jechaa jiran. Amma sani wanni gartee koortii. Jirti haa amma warra nuti haaree amma biyya baqaa dhufe kanaaf abdiin numa jirti moo akkamimee? Abdiin ni jirti lakki abdiin yeroo hundaa'u numa jirti. Ammoo abdiin gartee abbaan yoo waan dhugaa irratti hundaa'ee oduma dhugaa qofa dhageeffate abdiin jiraatti.
yoo gartee oduu jaanjaanis oduu ganda keessaatis tan gartee bikkarraa deemtuu fi bikkatti deemtu gartee hin beekne taate saniin abdii ta'e miidhuu ni dandeessa. Waniin an ammaan tana. Ansumaan dhageeffadhaa dubbumateeti yaani waan jettee fiddeetuma wanni wajjin nu garsiisu jirta galatoomi jazaakallaa khayran. Inshaallah rabbiin gaa abdii goona akka sababa keetiin milkooynu inshaallah abdiin godha. Rabbiin haa milkeessu garuu sumaan hordofamee rabbiin khayrii haa godhu gaa nu sodaachisanni beektaa warri haareen amma dhufe kuni naqachuu danda'u waa hedduu jiraame akkasumas jaanituma warra lafarraa nuun jee beek miidiyaa miti. Sansani xiqqishoo keessa hubachuu bare fedhee galatoomi. Homaa lakkee rakkoon qabu hundi keessanuu ni dhuftanii biyya Ameerikaadhaa rakkoon qabu. Wanni nan jeefis gartee nama hedduutu yeroo takka oduulee adda addaa oduu jaanjaanii takkaa'uu viidiyoo namni adda addaa poosti godhu kana dhageeffateeti daranuu if rakka. Daranuu if rakkuu bira gartee dabranii qalbii isaanii tana ni jiraame akka gartee hawwiin takkallee nu hin jirreetti eega gartee mataan isaanii dhukkubsatee hirriiba dhabanfaa booda gartee anis gaa asirra yeroo hedduu waan hin jirreef jecha gama duubaatiinis na barreessanii gama barruudhaatiinis na barreessanii gartee wanni tun ni jirti moo akkamii mataan nu dhukkubsee maarreedha yaanii gartee wayi waatanii kun irra hedduun abbumaatuuf godhaa jechuma kiyyaaf. Akkasii baga jiraatte atilleen uumamaa rakkoon qabu. Inni gizee dhufee akkanattiin ol beesi gaafa dhagaa nutis rabbi nu haa dirmatu warra barana dhufee beetee biyya bataa. Kenya moo Egypt? Egypt, okay. Umaati miti warri gartee si booda dhufee warri si dura jirus akkasuma gartee obsaatuma namni deema biyya baqaatirraayi. Ana amma taamee baatii 8. Amma kasanaan yaa obsiituma jiraadhu. Assalamu alaikum Jamal. Wa alaikum salam. Eenyu asoo jira? Jadiin bu'aa carraan namaa kanna jalaan taa'ee. Ayyee. Tole ayyee. Marsi jirta? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadha. Baga jiraatte bala zaqiyya nagaa kunoo akkami jirtaati? Osuma seeyinu bar. Sifaadhaan isaa warri gartee kootu seeku jirraa naan jiru. Ane maqaan kiyya kabiraa dachiin. Akkasii. Ayyee gaaffii ta'e. Waanuma ati nun jette san tanaan dura nutti himaa turte san irra dhaabbadhee gaafachuu fedha. Ayyee. Jechuun waa'ee ammaan tana guyyaa 90 ida'u san irratti silaa gaarra guyyaan 22 achirratti ammaan dabarsan moo ganaadha dabarsan ida'uu fi ida'uu dhaba isaa. Okay, gaaffii gaarii kaaftee gaaffiin gartee marsiin gaafachaa jiru tan executive orderiin Donald Trump tan duraan gartee April 20tti expire taatu san akkam taatee jirti jechaa jira. Dhugaa oduu adda addaatillee arraan tana laalaatiin ture warri oduutilleen waan kana gartee jala deemanii hordofaa jiran warri chaanaloonni oduudhaa gurguddaan isaanilleen humaata akkallee hin agarree jechaa jiranii dhugumatti riippoortiin Donald Trump laa riippoortii barbaadaa jira. Riippoortiin san State Departmentii fi akkasumas warra immigireeshinaatirraa isa bira dhufuu qabdi. Riippoortii san harka ta'ee fi harkachuu dhabuu wanni beekame takkallee nu hin jirtu. Amma saniifuu executive orderiin san ammaaf expire taatee jirti. Ammaaf. Wanni gartee warri US Circuit Courtiin ordera kana gadhiisaniifuu guddoon isiitu takka gartee expirationa executive orderii kana wajji walitti hidhaadha. Warri koortii kun akkanumatti gartee ija guduunfatanii hin deeman. Yeroo hedduu gartee waan lafarra jiruu fi ordera pirezidaantiitiif kana hunda laalaniiti gartee waan takka baasan. Ani gama kiyyaan akkanumatti gartee eeda galgala ordera kana baasan je'ee fudhachuu hin danda'u. Maaliif yeroo takka gartee maaltu jira kunuus expire jira kamii waan jiru laalaniiti. Amma gartee ordera kana gadhiisuun kuni
inumaatu akka gartee daran Donald Trump irra dhiibbaa godhan. Donald Trump keeziin isaa karaa mana seeraatiin duraa dadhabaa deemaa jirti. Akka gartee inni executive orderii tanallee gartee haareetti hin haaromsine fa'aa dhiibbaa irra godhaa jiran. Saniifuu gartee gama haaniin wanni haareen hin jirtu yoo jiraatte gartee oguu dhageenya isiniif himna. Garuu immoo wanni gartee orderiin tuni hedduu waan gaariidha. Akkasii baleeffame. Tanaan duraatti dhaabbachuudhaan maal jettee? ni dubbadha. Carraa fitadde moo akkami ni dubbadha? Fitaddu ayyee. Wanni ati tanaan dura nuun jette waan nu keessa takkaa jira beektee dinnina nu keessa takkaa jira. Yoo executive orderiin wanti tahe wanni expired taate 19 day ta'ida'u san yoo expired taate abdii guddaadhaa jira waan nuun jette sani jira galatoomi anu kanaan adda baafachuu barbaade kaappuruuf ta'e qofa hagana haariyaatilleen abdii qabaa jechuudha yoo guyyaa diidee 90 san ida'uu baatan ni ka'aa jechuudha welcome kopparirraa. Akkasi guddoon inumaatu gartee executive orderii kanatti aansuudhaan circuit courtiin gartee orderii isiin baaftee kana irra deebitee ibsitee gartee kana ibsaan gadhiisuun kun akka malee waan gaariidha. Kanaas gartee namni qaqqabatti hubachuu danda'u qaba. Tole. Galatoomi gaayoon gaafii doomuraa gaafadde saafana illa. Salaamu alaikum. Doktor Adam Damina ayyatti fufee sumaafis wanna jejeete. Galatoomi obboleessa kiyya qaalii manni qoteessa. Yoo koppiliinki taaptaap godha akka gadhiisu. Dhiifama naa godhe. Namni hogguu gartee mana keessa jirtan tartiiba haa godhannu tartiiba. Kuma takka galchaa koppiliinkii tartiiba godhan. Qabu jira koppiliinkii taaptaap sheer godhaa naamu akka gadhiisu qabu jira. Galatoomi carraa naa kannoo keetiif fi xiyyaa fi uummata kaayiroo bika bu'eetiin dhufe nuti uummanni kaayiroo rakkina guddaa nurra jira ni beektaa. Keessaafuu maqaa uummata waa'ee bishaanii kana wal qabateen baqataan as keessatti hedduu rakkachaa jira. Sanirraan deebi'ii sababa yeroo viizaa iqaamaan nu dheerachuuf waraqaa UN azoo qabnuuti viizaa dhoonna beekte waraqaa UN bichaan faayidaan qabdu biyya kanatti. Waraqaa UN qabaattee viizaan qaaxaroon koo dheeraate mana hidhaanuma seenta. Mungkin waraqaa iqaama viizaa azoo qabdu waraqaa UN azoo qabdu afaan wallaalaa fi maqaa Itoophiyaa kanaan illee hidhaanuma seenta. Waan dirqama waan dhibbaa dhibba beeku. Akka baqataa addunyaatti nuti rakkina guddaa nurra jira. Baqataa magaalaa unitaa kana. Warri ammadee waniin hin jechuu fadhu warra fixatee meedikaala godhee faayila cufee taa'u jiru. Fulaayit eeggachuu jiru. Warri kun carraan isaanii maali? Magaalaa kana keessatti akkam ta'an? Takkaffaa faayila cufanii jiran. Deebiin faayila sayyuu inni sosoosuu hin danda'an. Hireen isaanii maali? Lamaffaati immoo warra intarvii duraa yaamamee intarvii duraa godhee meeshaa isaa gurguree waa hunda gurguree taa'u jiru jira. Waliigalatti ati wanni isin jechuu barbaadu dhimma baqataa kaayiroo kun dhimma baqataa biraarraa hedduu addaa. Baqataan as keessa jiru nuti rakkina lamaan nurra jira. Rakkina UN'ti fi rakkina sababa bishaaniitiin wal qabate kanarratti dhugaa dubbachuuf namni gabbee dubbachuu ni sodaata waan akkanaa biyya kana keessa jiraate. Rakkina guddaan nurra jira. Tana nuu quba qabaadhaa nuu hubadhaa nuu jala deemaa. Welcome Cropping kun guyyaa 9 booda ni eegalamuun eegalu. Uummanni keenya wallahi as keessatti stressiin qabeen namni maraachaa jira. Takkitti tana addanuu baasan isiniin jaa galatoomaa. Sanirraan deebii namni keenya nama hedduutu mana hidhaatti rakkachaa jira. Tole. Hogguu takka jettu. Guruppii fakkeenyaaf nuti warri Keeniyaa jirru guruppii ijaarrannee akkasii guruppii waan deemaa jiru hundaa akkasitti information walii dabarsu jirra. Nama meedikaalarra jiruu fi nama gartee waa hunda xumuratee fi nama sammiitti tahee fi nama hundaa bakka takka walii qabnee information walii kennu jirra. Guruppii ijaarradha akkasitti guruppiin bareedduudha. Yaada bareedaadha. Kun yaada bareedaa. Dhugatti
Dr. Adami maqaan kee laayina illee murteetti seentee yeroo hedduu gartee nama laayina muree seenuu kana ittiin dhiisu garuu immoo laayina muruu kee kanaaf amma irrumaan dabra dhugatti gartee baqataa hundiinuu keessaafuu Keeniyaas haa taatu Ugaandaas haa taatu biyyattii gartee Ijiptiitis hundinuu rakkoo keessa jirtan tana warri looyoroonni gartee keezii si'aatilitti dhiheessaa jiran kunis informeeshina ni qaban maaliif informeeshina isaan akka qaban gartee waan isaan barreessanii fi waan isaan mootummatti maali jajitti dhiheessanii irratti hin arge akka malee akka nama achi jirutti gartee rakkoo namni keessa jiru ibsaa jiran karaa mana seeraatiin jajiin siyaatil jiru kuni akka malee hubataadha nama gartee waan rakkoo baqataan keessa jiru kana qaceellotti beeku baqataa hogguu jaan gartee nama keessaafuu hogguu gartee filaayitiin dura kaansil taate san mana isaanii gadhiisanii meeshaa qaban gurguranii takkaa namaa kennanii bakka isaan itti ol deebi'an dhabanii ja'aniiti koortitti gartee akkasitti keezii dhiheessaa turan. Dubagaa kuni gartee akka malee waan hubata guddaa qabu akkasuma sanitti ammaasis torbaanuma muraasa dura ittiin torbaan tokko dura na fakkaata UN'dhaa fi Ijiptiis bar walii galaniiti akka gartee amma tokkoof isiniif gartee warra Ijipti keessa jiraatuuf hayyama godhan waan akkasii gartee oduurratti arkeetiin ture. Kunis gartee sila waan gaarii takka garuu immoo dhugaa uummata Itoophiyaati isinii uummata gartee dhugatti namni keenya gartee bakka jirutti Itoophiyaa qofa himachuu miti yoo waraqaan ta'e Itoophiyaa jettee malee waan nagee si godhu gartee himattee jiraachuun barbaachisaadha akka yaada kiyyaatti. Maaliif tanaatanii gidduu waan takkaan isinii waan takka. Guyyaa irraan tana nama wayitii wajjiniin bakka takkatti gartee wal arkee wajji haasawaa ture namni san nama Soomaaleedhaati. Sanii ati warra isaati naan jee ani gartee akkanatti dhaloonni kiyya bika kanaa jeetitiin itti hime ni beeka bikaan itti dhaladhee qacollo beeka akkasuma sanii anis bar warra jijjigaatii naan jee eega Ameerikaa dhufne amma amata shanaffaa kiyyaa naan jee hayi duba karaa Keeniyaatiin dhufte moo karaa Jabuutiitiin dhufte moo karaa kamiin dhufte hin jeen namtichi kun maal naan jee biyyumarraa daayirektii dhufnee naan jee Ijipti jijjigarra. Wanni kun maal isinii himuu barbaadeeti? Amma dura waan takka isinii himeetiin ture. Akkaataa uummanni gartee Tigreedhaa kuni sababa gartee uummata Eertiraatiin biyya keessaatti bahan isinii himeetiin ture. Namni keenya ka gartee naannoo Somaalee Iistii kana warri jiru karaa jijjigaa kana afaan Somaalee qacellotti beeku namni keenya odoo jiruuti biyya saniin achumatti gartee Somaalee ta'anii Somaaleedhaan biyya sanirraa bahuu dadhabaniiti deemanii biyya biraa dhaqanii bahaa jiran. Amma namtichi kun jiraataa jijjigaati. Isaa fi jaartii isaa ilmaan isaa jijjiga keessaa mana qaban. Nuti Somaaleedhaa jaaniiti Somaaliyaadhaa jaaniiti karaa saniin keezii godhatanii akkasitti biyya Ameerikaa tana dhufan. Wanni kanarratti isinii barbaadu haala gartee jireenyi yeroo sanii si godhe ta'uu danda'uu qabda. Yeroo hunda gartee Itoophiyaa taatee gartee Itoophiyaatti hin rakkati yoo rakkoon Itoophiyaadha jiraattu taate ati nama biyya biraati. Itoophiyaa maaliif himattee yoo waraqaan seerka jiraachuu baatte. Saniifuu gartee haaluma yeroo sanitti wajjin waliin tahaa deemaadha yaadumaan isinii himuu barbaadeeti. Itti aansuudhaan biloo jirtaa? James. Kami nagaa Jamal nagaa fayyaana. Nagaami. Gaarii wallahi hedduun si dinqisiifadha nama hedduun dinqisiifadhu irra ati tokko. Galatamu balasarii. Yeroo hundas nama si yala deemee gaafillee wanni si gaafadhu hin qabdu haala waan si hordofuuf waan ati dubbattu hunda ni dhagaa bakka takka taddaan naabbinii jira. Warri amma firootsa naqatee approof ta'ee taa'u kanaa fi kanaqatee achi keessaa qabu approof hin ta'in kaachumatti gad deebiteef asin geenye malee achi keessatti. Wanni gartee asirratti dubbachaa jiran warri keeziin isaanii Januwaarii 20 dura approof taate san ammaan tana haa daddafanii dhufanii jechaa jiran. Naaroo weet godhamee
akkam akka Kun piroosesa itti aanu jechuudha warri naqatee jechuu qabu kun. warri gartee approve tahee jiru. Okay. Warri san kan January 20 dura naqatan isaan haa dhufanii jechaa jiran. Okay? Itti aansuudhaan warri January 20 dura naqate saniis amma dura gartee keeziin isaanii san akkuma gartee seentee jirtutti ilaalamti. Jarri san gartee hin tuqaman. Si galtee waan hin jiru? Warri ol naqate kun jechuudha. Warri ol naqate san akkuma keeziin isaanii ol seentetti ilaalama malee hin tuqaman isaan. Ammoo warri gartee approve ta'anii ta'aa jiran kun daddafanii haa dhufanidha. Kana keessa wanni jiru maayikii keessan cufa warri gartee ol seentanii jirtan. Kana keessa warri jiru warra gartee meedikaalli isaanii dura expire ta'u jira. Warra background checking isaanii dura expire ta'u jira. Warra maasis dhugaa gartee flightiin isaaniitillee yoo bitamtee dura expire taatu jira. Jarri kuni daddafanii dhufuu qabanidha wanni as keessa jirtu. Saniifuu warri approve tahee jiru kuni odoo expire hin taane haa dhufanidha. James, gurguddaa amma fakkeenyaaf namoota gartee qaamaan nu bira jiraatan biyya Keeniyaa tanatti nama fakkeenya meedikaala godhee meedikaalli isaa osoo wanti hundi isaan xumuramin expire irra ta'e jira. Kana furmaan isaa maali? Meedikaala godhee maaltu irraa hafe silaa? Gruppii approve tahee meedikaala godhee meedikaalli isaa expire ta'e jechuudha. Baatii sadeen amma teraappii murteen nurra kaa'e keessatti. Okay. Warri kun warra gartee flightii eeggachaa ture san meedikaala isaanii dura expire ta'ee jiru jechuudha. Akkasimi warra kanaa kana haaree yaamaniiti deemanii meedikaala gartee expressii godhuu qaban. Warri kanaa kuni meedikaaluma duraan goote san irratti haaree deebitee meedikaala gartee express kajaaniin jira. Expressiin kuni waan duraan teessisi godhan sanumarra deebianii check godhan. Achi booda gartee waraqaa ta'e gartee siif certify godhanii akkasitti daddaftee deemte jechuudha. Wanni kanaa kun ammaas gartee guyyaa tokko keessatti godhamuu ni danda'a, guyyaa lama keessattis godhamuu ni danda'a. Kuni rakkoo hin qabu. Warri meedikaalaatii fi warri filaayitii illeen hedduu amma kabannaan isaa expire ta'ee tattaa'u jiru. Expiration isaanii immoo yoo gartee baatii 4 hin dabrine taate asirratti gartee baatii 4 ja'a. Baatii 4 yoo hin dabrine taate gaafa approve taane irraa baatii 4 jechuudha. Warri akkasii san haa dhufanii jechaa jiran. Jarri sun amma January 20 irraa osootiin jiran. NHRC dhaquu qaban moo IOM dhaquu qaban? Lakki IOMtu isaan qunnama warra san hunda. IOMin isaan qunnamteeti isaan akkasii karaa kana fiddi gama Ameerikaadhaas baafti. Okay. Jamal jirta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jammuu galatoomii kana dura gama keessaatiin illee si barreessee wal barree xiqqoo barfadhee dhufee sagaleen ta'e kuttee jirti waan jettee irra hedduu siidhaan dhageenye irra deebi. Hayyee galatoomii keessaan wal dubbisnee turree galatoomii hojii boonsaa akkasuma immoo waan baqattummaa tarii dhandhamuun ooltu waan ta'eef namoonni hedduun sanaafiidha yaada isaanii gara adda addaatiin kan dhiyeeffatanii duuba keetitti waan argu haga tokko dubbisee hubadheera waan barfadhee dhufeefi isa kana koortitu bifa kanaan dhufuu qaban jedhee murteesse moo mootummaalleen waan kana accept godhe gaafii jettu tarii waan barfadhee dhufeef si gaafataa jira beeki bifa manaa goota. Isa lammataa ammoo as keessatti gaafii obboloonni kiyya gaafatan irraa waan baay'ee naa deebi'eef irra deebi'ee gaafachuun barbaadu. So yoo akka tasaa warri approve ta'e keeziin approve ta'e akka amma koortiin ajaja dabartaa jirtutti mootummaan fudhate taate suni jalaa dhufee ka ammoo keeziin isaanii ol naqamee Janawaarii 20 dura ol naqamee keessa jirullee itti fufuu akka danda'utti
akka tilmaama keetii yookiin ammoo akka xiinxala keetiitti muuxannoo qabdutti mootummaa waan kana ni fudhata akkuma ammoo koortii kanatti ni fudhatettee yaadda yoo ka approve ta'e ammoo fudhate ka keeziin isaa on naqamee keessa jiru sana ka keeziin on naqamee janawaarii 20 dura I think November December 2024 illee haa ta'u on naqamee keessa jiru sana itti fufsiisa jetteetiin abdattaa yookiin ammoo xiinxala kee keessaa warri ammoo haaratti ammoo osoo hin naqatiin wanni suni appilikeeshinii sun dhaabate yoo akka mootummaan akka waliigalaatti waan kana accept godhe warri haaraa itti fufa jettee yaadda jalqabu ammoo mootummaa waan kana ordara ammaa deddeebistee si hordofaa turre yeroo dheeraa ordara mootummaan yeroo adda addaatti warri jajiitti baasaa jiru kana akkistee. Okay, dhaabu obsi. Walitti laaqini waa hedduu gartee wal keessa laaqaa gaafachaa jirta. Bikka lamatti gartee waan amma odoo keessan kunne waan amma gartee gaafattee kanarraa bikka lamatti adda baafnu. Dursoo warri approve ta'e kuni warra kophaadhaati. Warri keeziin isaanii seentee gartee jeera bira geessee jirtu kan approve hin ta'in sanis warra kophaadhaati. Warri ammaan tana gartee irraa haasawaa jirru ordera gartee sarkil koortiin baaftee guyyaa eeda galgala jechuudha. Sarkil koortiin tuni warra mootummaatu oliyyannaadhaaf achi geesse keezii. Warri gartee sarkil koortiidhaa kuni mootummaadhaan jara kana daddafaa fidaadhaa jetteeniiti ajaja irra keessee jirti. Ajaja kana mootummaa qofarra odoon kaa'ini gabbuutee ejensiilee biyya tana nama seenu gartee kan naqee takkaa'uu hambisuu danda'utti illee dabarsaniiti ummata gartee biyya tana dhufu kan murteessu isini ummata gartee keeziin isaanii xumuramtee approve ta'anii tattaa'u jiru kana nagayaan biyya tana naqaadhaa jedhaniiti ajaja irra dabarsanii jiran. Kan ammoo warra gartee ganaa keeziin isaanii jara bira dheeyxee approve hin ta'in kana irraa haasawaa hin jiru. Namni irra hedduun akka gartee asirratti naagaletti approve kana xiqqoo walitti laaqeeti ilaalu jira. Fakkeenyaaf waraqaan ta'e gartee yoo guutamtee warri walkan koorpeedhaa sirraa fuudhe Ameerikatti waraqaan ta'e approve taatee jirti jechuudha miti. Waraqaa ta'e asitti sirraa fuudhanii yoo jarri kuni Keeniyaatti erganii jiraatan taate waraqaan ta'e approve taatee jirti jechuudha miti. Approve taatee jirti jechuun interview si barbaachisu san gootee achi booda jarri gartee amma nuti karaa meedikaalaatti si ergina meedikaala gartee yaaminsa meedikaalaa eeggadhu siin jaan takkaa'ummoo eegaati meedikaala deeyxee booda approve ta'uu kee achirratti beekuu dandeessa. Akkasitti gartee karaa gabaabaan itti adda baasee sinii saniifuu akkasitti hubachuu irra wayyaadha. Yoo gaaffii itti aanu qabaatte itti fufuu ni dandeessa. Gaaffii obboloonni kee hedduu waan gaafataniif hedduu dursoo dheeraa waan ta'eef hedduu galata. Ayyee rakkoon qabu. Soortii jirta? Soortii jirta? Mana keessa? Oye Jamal, salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hedduu galatoomii wallahi baay'ee Oromoof sagalee ta'aa jirta akkasuma sagalee Oromoo sagalee taatee ija banaa jirta hedduu galatoomii galata guddaa qabda. Rakkoon qabu galatoomii. Gaafiin Jamal gaafiin ani gaafachuu barbaadu fakkeenyaaf namni ispoonseera biyya Ameerikaa keessaa nama ta'uu hin qabne hoo akkam ta'a biyya baqaa keessa jiraate jechuudha. Okay. Furmaanni maaltu jira? Okay, namni Ameerikaa irraa nama ispoonsera nama ta'uu hin qabne furmaanni maaltu jira? Ameerikaa qofa ta'uu qaba? No, biyyuma kamiyyuu hin jiru ka. Biyyuma kamiyyuu nama hin qabu. Okay, yoo gartee Kanadaan piroosesa bareedaa qabdi waan akkasii irratti Awustiraaliyaanis akkasumatti piroosesa bareedaa qabdi nama achirraa qabaachuu sirra hin jiru garuu immoo tartiiboota adda addaatu jira kan jala tarkaanfattee gartee piroosesa isaanii itti fayyadamuu dandeessu. Gabaabinatti gartee Kanadaadhaa fi Awustiraaliyaan hedduu waan bareedaa qaban carraa bareedaa qaban. Ameerikaadhaa gabaabinumatti yoo gartee shamarran taate qaadhimaa fa'aa barbaadachuudha.
yoo gartee san hin taane immoo DV faa mokkarachuudha. DV gartee tan bara kanaa amata 2026 dha guutamtee cufamtee jirti. Tan amatatti aanu gartee eeggachuu danda'udha. Karaa biraatiin dhugatti gaa Ameerikaadhaa yoo jette gartee wanni nan siimu hanguma kana. Welcome korpiinis gartee gaafa banamee namni gaa sii godhuudhaaf namaa wajji wal beekuu qabda. Akka hin nyaadhamne sanillee gartee maallaqa xiqqoo lafa kaa'uu barbaachisa. Garuu immoo Kanadaa fi Awustiraaliyaan carraa bareeda qaban. Carraalee isaanii isaan viidiyoolee kanneen irraa hojjetanii jira. Gama duubaatti gartee ilaaltee akkasitti hordofachuu ni dandeessa. Okay. Barji amsi keessaan hin dubbattu barsi dubbisee ture haala fakkeenyaaf ani hin beeku waan ta'eef. Waasi qofaan nama hedduutu na barreessa gama duubaatiin garuu immoo gaaffii wal fakkaattuu fi kana guutaate keessaafuu gartee gaaffii piroofaayila kiyyarra gama duubaa dhaqanii arguu danda'aniif san hunda nama hunda deebisuu hin danda'u. Maal jettee waan Eeshi dhiifama. Haala kamiin galfachuu danda'a reeshi Awustiraaliyaa kamiyyuu kamiin ta'eeti. Ameerikaa qofa osoo hin taane ani biyyuma ta'eyyuu. Biyyoota hedduu jira. Amma fakkeenyaaf biyya Xaaliyaan faallee irraa naasoo'ineen yeroo hedduu biyyi Xaaliyaanis carraa hedduu qabdi. Awustiraaliyaan carraa bareeda qabdi. Kanadaanis carraa bareeda qabdi. Carraaleen isaanii amma fakkeenyaaf nama gartee carraan bareedaan tokko kan keergivarii kan Kanadaadha. Keergivariin kuni nama gartee oguu Kanadaa deebitu nama gartee xiqqoo urmiin dadhabaa ta'e takkaa'uu nama rakkoo qabu gargaaru takkaa'uu gartee jireenya isaanii laaffisuu fi waan akkasiiti. Nama kana hojii kana nama hojjetu akka malee fudhachaa jiran takkasan. Jechuun eessaan? Tana gaa asirratti irra deddeebinee dubbachuu hin dandeenyu viidiyoon maxxansee jira viidiyoo san laali. Okay, galatoom rakkoon Tole. Okay. Galatoom. Okay. Waan gartee reefu guyyaa kana viidiyoo tokkoon maxxansee jira. Viidiyoon san akkaataa piroofaayila gama duubaa itti fayyadamtan je'eetiin viidiyoo tokko maxxansee jira. Viidiyoo san irratti piroofaayila gama duubaa viidiyoolee adda addaatu jira. Viidiyoolee adda addaa kana akka gartee mata dureedhaan hin kaa'e. Fakkeenyaaf warra ispoonsaraa gartee waan ispoonsaraa yoo dhaga'uu barbaadde baruu yoo barbaadde ispoonsara tuyita. Waa'ee koortiidhaa yoo dhaga'uu barbaadde koortii hajuu san tuyita. Yoo gartee oduu barbaadde oduu juu tuyita. Kana tuyiteeti akkasitti informeeshina gahaa irraa argattaa jeetiin viidiyoo maxxansee jira. Warri gartee gaaffii ispoonsaraa qabdan viidiyoo san dura laalaati akkasitti peejii kiyyara dhaqaa jala deemaatii waan tartiiba gartee isin barbaachisu san hordofa. Yoo san isiniin galle taatee gaaffii qabaattan akkasitti gaaffii na gaafachuu ni dandeessan. Tanaan gartee isin yaadachiisuu barbaada. Dura gaa taaptaap godhuun dhiisiin harka keessaniin sheer godhaa taaptaap godhaa. Akkuma gartee nu dhaggeeffachaatuma wal faana gartee harka keessaniin tuttuqaa. Okay. Linkii kun bakka galchaa. Linkii yoo Immuutii jirta? Koppii linkii tuqaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gaaffiin nama takka nama qofalchiisti. Gisee garii sasuma affanii goone gisee feene sasumatti dhageeffannaa. Waa hundaaf ati galatoomi. Gaaffiin xiyya. Mut qabaddaa. Any problems with dry eyes or dry mouth? Haala mut qabaddu. Warri amma seentan kuni sagalee teessan cuccufaa. Sagalee teessan mute godhaa. Ever nuti gaaffii gartee hundaa gaafachuu nama danda'anii rakkoon qabu. Fakkaattana fakkaatte. Gisee gariitti raampuma nama kana fakkaattana fakkaatte beekte. Hayi duwwaan tirambiin caalaa bara akkas jennaan. Yaa tirambi caaltaa. Gaaffii xiyya.
Tokkoffaa warri achirraa approve ta'e asii gad deebi'ee yaa'ummi irraa dawwalanii fi faayila kannanii fi taa'ee isuu eeggatu jiru wanni kun cufame wanni amma beekana keessa ni hisaabbama. Gabaabin ittiin hisaabama. Lammaffaa yaani guyyaan 90 inni nurra kaa'e san akka seeratti haleedha xumurama fakkaatte. Yaani waan kana murtii baaseen qabu waan amma dubbatamu jiru. Yaa murtii ammaan tana waan amma baasan kana akkamitti hojiirra yoomuu Era baasee jira. Waan jettee dhugaatti uummata kan dhageenye yoo gartee akka daftee irra deebitu carraa seefiin kanna intarneetiin kee rakkisaadha ni mummura ture. Neetworkii qabee ture soore. Akkiniin jee. Waan hajaja amma baasamu kana gaafa hojiirra oolamu yaani yoomiin gaafa hojiirra baasamu murtaa'ee jira. Ajaja amma baasan kana? Yaa. Amma baasan kuni amma akka hojiirra oolu jettee koortiin. Warri achi approve ta'ee faayila fudhatee taa'u jiru kunis wanni amma baafame kana keessa ni hisaabba. Approve taanaan kana keessatti ni hisaabamte akkas. Yaani achirra approve ta'ee asii faayila sii kannanii isoo interview eeggatu jiranii hawaanni kun cufame. Irra deebi'uudhaaf appilikeeshinni Ameerikaa irraa achi dhufe jechuun approve ta'ee jira jechuudha miti. Approve ta'ee jira gujaan hoggaa gartee interview goote. Interview gootee jarri gartee ati ammaan tana nu biraa fixattee jirtaati. Karaa gartee warra meedikaalaati achi appointmentii siyaa godhanii sana eeggadhu hogguu siin jaan approve taatee jirtaa jechuudha. Warri faayila fudhatee interview isoo eeggatu jiru irra cufame kurree yaani hisaaba ammaan tana biyya kana keessa hin jiru jechuudha. Hin jiru jechuudha. Yoo interviewin goone keessa hin jirtu. Akkasi. Inshallah rabbi haalaafisoo eegalatu. Tole hayyee nagee jiraadhu. Ani isaa jirtaa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Harka keessaniin taap godhaa anka gartee ani isaan gaafii gaafattu kana share godhaa gammaasis koppii linkii godhaa jee abdii dhageessanii miti. Abbaa abdii akkas jee akkasumatti taap godhuu kana hin dhiisina. Akkam jetta abbaa abdii? Sagaleen nama hundaatu qulqulluu taatu taati dubbattuu fi namni gaafii gaafatus hundinuu qulqulluu taatu koppii linkii 2 galcha koppii linkii dhabanne interneet sirreessa jechuudha. Koppii linkii godhaa hundi keessan. Godhaa hamma dandeessan godhaa. Hogguta akka gootees hoggoodhaan gootees waluma qixa numa godhaa. Anka wayyaa maallaqa naman kafalchiisan godhuudhaaf. Hayyee aniisa yeroon teeti. Gaafii lama qabaa. Gaafiin tiyya takka jechuun approve hin taane yeroo tokko waraqanni irraa dhumate jedhanii yeroo jechuun jalqaba irra galchinee turre waraqanni irraa dhumate jedhanii osoo irraan dhumatiin nutti deebisanii isuma deebisnee itti ergine osoo dhumatiin jechuudha. Hayyee itti fufi. Warri mana keessa jirtan maayikii keessa cuccufaa. Waraqanni osoo dhumatiin waraqatni dhumatee jira jedhanii nutti deebisanii isuma deebisnee itti ergine jalqaba irratti galchinee turre achi booda eeggadhaa nuun jedhan imeelallee itti ergaa turanii warri achi eeggadhaa jedhan malee wanni jarri deebisan hin jiru. Gaafiin tiyya lammaffaa dammootiyuu intervii jalqabaa dursoo gaafii dura gaafadhu. Namni kun jechuun gaafiin tiyya sitti meera barsi gaafadhe naan deebisnee malee. Maal jette gaafiin ta'e? Ji'a jalqabaa ji'a tokkoffaa irra galchinee turre akkuma eegalan jechuudha. Waraqanni irraa dhumateera jedhanii osoo hin dhumatiin dhumateera jedhanii nutti deebisan.
deebisnee ergine isuma deebisnee jechuu kan dhumatiin san. Hayyee. Egas email illee itti ergaa turre eeggadhaa jedhanii gaaf tokko interview video callidhaan nu godhanii turanii yoo. Eega dhaabbatee moo odoon dhaabbatiin dura? Osoo hin dhaabatiin dura jechuudha Ameerikaarraa. Video call warra achiitii fi nullee walirratti interview godhanii eeggadhaa processing keessan karaa jira uumam jedhanii akkasitti wannaa jennee eeggataa turre. Eegas wanti kun hin cufamee jiru. Tana naa deebisii gaafitti aantu si gaafadha. Gaafiin gaafannee amma yaada isaa na himu jirta. Tanaaf irra deebii gaafisiin jedhu. Waan kana keessa jira jechuu barbaadeeti amma kenna jalqabaa san galchine osoo hin dhumatee jedhanii nutti deebisan. Deebisnee itti ergine nuti. Amma si galee dubbe? Amma naa galee reefuu gartee tanaafin irra deebii gaafii gaafadhu siin jechuu ture. Yaada naa himaa ture gaafiidhaa miti haati gaafatte saniifuu gaafiin gartee dhugatti amma piroosesni gartee hoggaa jarri kun isin dhumee jira kana godhaa isin hin jaanii gartee piroosesa san xumuruu jechuu. Eega gartee wanni kun group 5 dhaami? Yaa. Okay. Eega akkas taate wanta gootanii jirtanii poortaalii akkaawuntii banattee jirta websaayitii isaanii gubbaa irratti? Abbaa banattee jirta? Okay. Achirratti istaatisa keessan gulaaltan maal jaa? Dhumar jechuun bakka jarri silaa achi okee jedhan sanirra jira jedha beeyte seennee ilaalla yeroo hedduu. Baay'ee. Achirra jira jedha jidduudhaan hin cufame wanti kun. Okay, so wanni gartee ammaan tana isin interview kan gartee warri ayoomiidhaa nama godhu san interview hin goone jechuu. Okay? Hin goone. Yeah, so keessan approve hin taane. Interview godhuu qabdanii warri gartee as keessa jiru kuni warra interview godhee approve tahee jiru sani jechuu. So saniifuu keessan ganaadha tartiibaan obsumaan eeggadhaa. Ayyee ka itti aantu obboleettiitti jechuu jira. Isiin interview tokko yaamanii guyyaa torbaan booda moo akkas irratti cufan. Interview jalqabaa goote asitti dabarsaniifi jechuudha. Interview jalqabaa goote eegas wanti kun hin dhaabate. Isiinoo akkami? Isiinis warra gartee irra dhaabbate sanirraa hamma gartee wanni kun interviewun ta'e taatee karaa meedikaalaa si erganitti interviewun ta'e gartee hin xumuramne. Akkasitti beekamuu qaba. Hayyee galatoomika. Uumaa rakkoon qabu. Jabaadha. Ayyee jiraadhu. Haala jirta? Haala jirta? Takka lama sadii hayyee. Nagaa. Jirra kam nagaa miti fayyaa? Jirra alhamdulillah nagaa. Gaarii. Aninta ani egan kayak bati kerja ke Kanada. Kanada egan lupa. Ke Kanada dhufte baatii meeqa? November kaisan lupa. Hayyee. Abah ya fidu kada akan fidu ngalion gode kana mas. Kanada irraa? Mal godun. Ya. Okay. Gabaabinumatti process Kanadaadhaa gartee hedduutu jira application familiidhaa karaa gartee saniin fiduu dandeessa. Ati karaa refuujiitiin dhufteemi? Sponsoraan dhufeen. Sponsoraan dhufteemi achirra familii ta'e barreessitee jirti? Barreessitee jira. Akkas taanaan rakkoon qabu. Gabaabinumatti gartee processa bareedaadhaan fiduu dandeessa. Bikka fedhellee gartee yoo Itoophiyaas jiraate, Keeniyaas yoo jiraate, biyyoota biraatti yoo jiraate fiduu ni dandeessa. Yoo application akka barbaaddu taate duubaan naquun namni siif hin erga. Nambara asirraa argachuun danda'a? Gama duubaatiin naa barreessi asirraa nambara asirraan kaayoone. Jechuun kiyya TikTok irra jira jechuudha deemti. Hin jiru lakkee TikTok irra hin jiru. Hayyee galatoomee. WhatsApp ni jira maali maqaan WhatsApp miti Telegram ni jira gruupiidha. Okay.
Hedduu galatoomna. Salaamu alaikum jamaana. Uumaa rakkoon qabu. Obboleeyyan keenya obsa godhadhaa walirratti naasawina. Akkuma gaamana keessa jirtanitti hundi keessanuu irra deebi'eetiin isin yaadachiisa. Reefuun tana dura irratti maal hin dubbachaa ture chaanaala afaan Oromoodha michiyyoo takkaa jira. Tagartee banadheetiin sin garsiisa. Tagartee viidiyoo akka ijoolleen teenya afaan Oromoodhaa barattuuf godhaa turte. Learning Oromo with Chaltu. Chaanaala kana dhaqaatitii subscribe godhaadhaaf YouTube irratti. Michiyyoo tanaan hin beeku garuu immoo hojiin isiin hojjechaa jirtu hedduu waan gaariidha. Ijoollee teenyaaf nama afaan Oromoo hin beekneef hedduu waan gaariidha. Akkasuma sanitti chaanaala kiyyaas YouTubeidha dhaqaa subscribe godhaa. TikTokiin yeroo gabaabduu keessatti amma faa keessaafuu cufamuun oolu maaliif Chaayinaadhaa fi Ameerikaan akka malee lolorra jiran gabaabinatti lolaaf deeman fakkaatti. Kana gartee guututti quba qabaadhaa. Gaaf tokko akkanumatti gartee TikTokii cufuu ni danda'an. Ammallee TikTokiin guutuutti gartee karaa cufamuu san keessaa hin baane. Saniifuu deemaatii YouTube keenyaas subscribe godhaa. Akkasuma sanitti chaanaala kanaas gartee harka keessaniin taap godhaa. Share godhaa. Ammaasis gartee koppilingii gartee kareeboo abbaaf dijee sanitti godhaadhaan isiniin jaa. Itti aansuudhaan abdii jirta. Abdi. Hirpho. Abdii caljee jira. Abdi hayyee ogguu deebite dubbadhu. Yaalin jirta? Yaalin? Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ani gaafin kiyyanaa deebi'ee jira sumaan galatoomfachuu taa'u jira malee. Hedduu takka galatoomu jazaakumullaahu khairan wallaahi hedduu si galatoomfanna wallaahi. Amiin 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 galatoome atilleen akkanatti gartee. Filmaan kee keessatti si yaadisu inshaallah. Amiin 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 hedduu galatoome atilleen. Halkan gaarii. Ayyee galatoome. Okay. Ayyee miimiyyee jirta? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ani gaafin kiyya jamsi ka warra meedikaala godhee interview ta'ee meedikaala godhee gaafin kiyya takkaffaa isaa lammaffaan immoo warra haarawaa ganaa naqachuuf ta'u. Okay. Gaafin tuni mana kana keessatti ogguu hedduu haatee jirti. Yoga ammaan tan luftee haaree takka gaafatu taate malee warri gartee meedikaala godhee eeggachaa jiru isaanirraa haasa'u jirra isaan dhufuudhaaf deemanii jenneeti san xumurree jirra. Warri immoo ganaa gartee eeggachaa jiru eeggachuu qaba. Hangasuma. Tole? Hayyee shi galata. Hayyee. Okay. Nageeti. Ayyee itti aansuudhaan Usmaan jirta? Jirra. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaya fayyaa alhamdulillahi. Jirra nagaya fayyaa wallahi kuno alhamdulillah. Hayyee gaarii. Waan inni ibsuu fedhe bakka kana apuruuf hajaamu kana namaaf hedduu dambaa'in saniin xiqqoo ibsuu fedhe. Hayyee. Giseenii fi dura biyya Ameerikaatti jecha ergitu jechuun appilikeeshina kee kana achitti laalameeti wanni kee sirrii ta'uu laalamee achirraa sirrii gaddeebi'a. Sun apuruuf osoo hin ta'in wanti waraqaan kee kun sirrii ta'uudha gaddeebi'a jechuudha. Akkas. Sambooda gizee ati interview gootee meedikaala gootee achi deebi'an mallee. Achirraa wanni ati goote kun gizee as deebi'ee approve jechuun
wanni ati meedikaalaa fi interviyuu ati goote kun gizee achi as deebi'ee approve jaama. Okay. Saniif akkasitti haa hubatanii jechuu fedheeti namaaf akka kun akka adda bahu gizeenii fi eega meedikaalaa fi interviyuu goote booda isaan achirraa yoo sii gad deebisan approve kajoo imeelaa ergama. Achi booda jechuun approve kajaamu. Okay. Tole galatoomii Usmaan Aqeen. Akkasii naa galatoomii ayyee dabaasuu fi fedhe nama. Tole tole ayyee galatoomii. Hin dhageessisuu kiyya. Hin dhageessisuu Jamaal. Eenyuoti? Abdiidha. Abdii. Hirpoo. Abdii reefu si amaan ture bare hin dhageenye? Hin iyyaa na dhaga'uu dhabne qaatarraa dubbachuu jira nan dhageettu. Yaa si amaan ture bare. Yaa dhagaa ani dhagaa isin tun hin dhageenye. Okay. Tole ayyee. Duraan dursee wallahi dhugumatti barnoota akkanaa namaa kennu hubannoo uummata keenyaa kennuu keetiif hedduutti galatoomfadhaa si hordofaa yeroo baay'ee nama akka malee si galatoomfatuu fi seenboonu keessaa tokko hedduu umurii dheeraadhuu jiraadhu seen jedha. Galatoom ulfaadhu otilleen. Yaa baay'ee tokko oduun nama biraa guddaatti gammadu kee akka malee evidensiidhaan waan dubbattu waan ta'eef hedduu I appreciate you. Thank you. Baay'ee si galatoomfa. Wallahi. Hedduu galatoome otilleen hedduu galatoome. Yaa itti aansuudhaan kasi gaafa dhugaafi qabu anammaan tana nama biyya baqaa keessa ture asuma jira. Ammoo gaafii nan qabu Donald Trump akka baqataan natti hin seenne jedhee Jaanaarii eega qabateerraa bulii 20tti ofirraa dhaabe. Amma jaajiin murteessitee jaajiin akka wanni inni dubbatu fudhatama hin qabne welcome courtidhaa fi hiree isaa kana dubbii isaa kana harkatti qabdee jirti jettanii. So eega amma harkatti qabdee guyyaan inni ji'a 3 san kaa'e sun guyyaan sun xumurame. Eega guyyaan sun xumurate jaajiin seera ofii fi ejensii ofiititti waan murteesse. Eega murteesse warri fixateetiin jedhe kun haaseenuu ka jedhu lafa keettani. Amma odoo inni harka keessaa hin qabne ummanni kun seenuu danda'a. Odoo inni saayinii hin goone seenuu danda'a. Jaajiin murteessa. Tokko lammaffaa waliin qabdee naa deebifta. Lammaffaa warra approved ta'eetiin jedhan anamma nama approved ta'ee meedikaala godhee almost waggaa 8 karaa UN'tiin eegu ani kan meedikaaluma irra deebisanii eegu beeku. Wanti meedikaaluma amma nama achi keessa baqa keessa ture nama beeku. Meedikaaluma callaa waggaadhaan ta'eetiin godhe. Warri kunoo meedikaaluma callaa wanti kun maaliif akkas ta'a? Sadaffaa immoo sitti dheeressa jamu. Sadaffaan nama tokko jira UN maan dhufee maatii qaba. Private sun nama maatii qaba UN dhufee singilii dhufee ijoollee qaba. Asit dhufee amma almost waggaa 2 jira. Asit dhufee green card apply godhuudhaaf document illee itti qaba garuu fuudheera jedhee manne ijoollee qaba. Tunta welcome court kanaan addaati gaafii akka nama lowaara tokkootiin naa deebistu jechaadha naa gaafadhu jedhee ijoollee qaba. Ammoo inni singilii ta'ee dhufeera. Amma green card irratti apply godhuudhaaf maatii qabdaa jedhanii background isaa hin gaafatanii kan ammoo inni akkamiin gaafadhaa jedhee haga ammaatitti hin goone taa'u jira. Wanti kun singilii maan godhamoo akka maqara dhufee godhamoo ammoo dokumentii illee itti qaba. Himachuuf ni manne wanti kun namicha kanaan amma namichi haalli amma namichi kun itti jiruun diqqoo isii baay'ee nama sodaachisaa akka jiru kanuma galatoon. Okay. Rakkoon qabu. Dursoo gaafii dura hafteen irratti gabaabinumatti deebisa. Executive orderiin Donald Trump san guyyaa aladaa expire taatee jirti. Amma executive orderiin kuni wanni isiin enforce gootu hin jiru. Yoo haareetti pirezidantiin executive orderii baase malee piroosesni reefujii ka duraanii san akka gartee jajiin guyyaa edaa warra gartee border patroliidha warra agency
eerpoortii keessa hojjetee gartee namni biyya tana seenuu qabu ja'amee beekamu. Isaanirratti maqaa dhaweeti ajaja isaanirratti dabarsee jira jajiin. Kuni jechuun maali? Executive orderiin Donald Trump san expire taatee jirti. Isin nama gartee karaa Ameerikaadhaa dhufu ejensiin kan fidu kana dura dhaabbatanii hin dhaabinaadhaa jechuun jiran. Kuni waan dhoohisaadhaatii miti. Ammas kana gartee wanni deeggara isaa wanni waan kana deeggarsiisu guddaan isaa maali? Keeziin Donald Trump tan mootummaan gartee amma Court of Appealitti mootummaatu dhiyeesse. Kuni gartee akkanatti duraa dadhabaa hogguu dhufte Donald Trump nama gartee waa luus godhuudhaan beekamuu miti. Nama gartee hogguu wanni takka dadhabuu siidaa hogguu harke nama dhiisee biraa fagaatu. Inni gisee hunda waanuma moohuu barbaada. Ammaasis yeroo hedduu gartee wanni gartee ammaan tana haasawaa jiran akkuma gartee koortiin Siyaatililleen jabaattee dubbachaa jirtutti dhiibbaa gurguddaa mootummaa irra godhaa jiran. Kuni gartee mootummaa dadhabsiisa mootummaan suutuma gartee lafarra harkiftee booda executive orderii kana akkasumatti akka inni expire ta'e kanatti dhiisuu ni dandeessi. Yoo sila gartee mootummaan executive orderii kana kan haareessitu if dura gartee fadhinnaa qabaatu taate sila torbaan tokko dura torbaan lama dura mootummaan executive orderii haareemsuuf deemtii oduun ja'amtu sila bahuutu irra ture. Oduun akkasii sanilleen amma dura hin baane garuu immoo akka fakkaatutti kun gartee 100% dha jechuutti hin jiru. Ani Donald Trump miti saniifuu gartee 100% itti hin fudhatina ogguni. Garuu immoo akka gartee isaan ammaan tana mootummaan itti deemaa jirtutti karaa mootummaatiin keeziin duraa dadhabaa jirti. Saniifuu mootummaan keessaafuu gartee warra baqatee warra approve tahee jiru kana naquu malee carraan isiin qabdu olii booda hin jiru. Kan gartee keezii saayibticha keetii san gaafii hedduutu keessa ka'a. Keezii san gartee yooniin isaa hojii haasa'e malee akkanumatti yaadaan waan isa gartee gaafii takka waan hin gaafachuu qabuuf jecha akkanumatti si deebisuu hin danda'u. Isa bakka bu'ee si deebisuu si dubbachuu danda'a san because akkuma nama maatuma tokko waan taaneef maali yoo jetteetiin jette inni gaaf duraa himatee hin jiru asitti ammoo asitti waan tokko himatee hin jiru asitti ammoo himachuudhaaf itti hin himadhamu akkam ta'adha waan inni gaafatamu. Dhaabbuu hogguu dhufu san odoo hin himatin akkanumatti dhufeemi? Akkanumatti dhufe. UN'dhaan dhufe? UN'dhaan dhufe. Okay. Hogguu san rakkoon hin jirtu. Ilmaan hin qabaa jeetitti ilmaan isaa saniif appilikeeshina naquu danda'a. I-130 taatu I-129 ta'uu naquu ni danda'a. Okay? Takka gartee ispoonsara faamiliidhaa godhuufii ni danda'a. Ilmaan isaatiif. Rakkoon as keessa gartee rakkoon hin jirtu. Garuu immoo yoo gartee mootummaan kashakkitu taate dhiiga laalan gabaabinatti. Ilmaan isaa dhugaadhaa akka ta'e san akkaataan itti baran dhiigaani. Yeroo ammaan tanaa namayyuu gartee dhiiga godhaa jira. San rakkoon qabu akkasitti gartee karaa saniin fiduuf ni danda'a. Karaa haadhaati malee ni hubadha san jedhamu. Amma karaa kana ilmaan appilikeeshinii hin jira ilmaanuu ka fidadhu jedhu dhuftee waggaa lama keessatti ilmaan appilaayi godhadhu ka jedhutu jira san laali. Amma anka barbaade haadha tana fuudheera meereejji jedhee guutamoo namni kun jechaadha. Meereejji jedhee guutamoo siingilii jedhee guutuu danda'aadha. Amma gaafiin an barbaadeetiin jedhe. Meereejji karaa ilmaaniitii miti. No. Gabaabinatti ani akka gartee ani asirratti advaayisii see kanutu hin jiru. Anammoo yoo na taate waan kanarratti gartee wanni nan godhu kuni gartee advaayisii kanutu hin jiru. Yoo na taate wanni nan godhu dursoo ilmaan kiyyaafiin godha jeetiin godha. Ilmaan san oguu gartee piroosesni isaanii karaa gartee appruuvitti yoo ka fudhatamu taate den garfrendii tiyyaas waliin haa dhuftu jeetittiin karaa garfrendiitiin haadhaan godhaaf malee jaartii tiyyoo yoo jettee sobdee jirta. Mootummaan amma karaa sobaatiin si qabdi jechuu. Duraan maaliif nuti himin isin jaan? So keezii teessan riijekti godhuu danda'an. Namni immoo galfrendii irraa ilmoo dhaluu ni danda'a. Karaa kanaan yoo gartee ilmootii ilmaan kiyyaan fidachuu danda'a. Yoo jettee ammaasis gartee haadha ilmaan kiyyaatiin fida tan garfrendii tiyyaa jettee gartee tan akkasitti gartee karaa sanii yoo adeemtu taate irra wayyaa fakkaata. Ammoo karaa jaartiitiin
san boolla biraa ifi banuudha jechuudha. Warri immigireeshinaa waan akkasii san dhaga'uun barbaadan. Okay, galatoomii. Kabra nama tole gaa nama biraatiin dabra gaafii gartee anis deemuun irra jira nama hedduu eeggataatiti. Okay. Okay, tole. Okay. Usmaan okay. Eenyu maqaan keeti? Mr. Fate or yeah, Mr. Fate jirta? Mr. Fate. Jirta? Mr. Fate dansa maqaan? Hin jirtu? Ayyee. Galataa jirta? Yooyya sanyiti. Akkam jirta dhiira nagayami? Fayyaa sanyii kiyya banna jabaa. Baga jiraatte qottu nagayameeti mirkaanaami? Nagaa galata rabbi abboo dursa baga nuu jiraatte. Taaptaap godha harka keessanii taaptaap godha sheer godha. Amali darri nuu jiraadhu baga nuu jiraatte wanni galata rabbi abboo dursa. Ati jiraatte abboo akkana baga nuu jiraatte. Nama baay'ee namatti tola. Taaptaap godha harka keessanii taaptaap godha sheer. Jamaaloo nurroo taaltee bar nurroo taaltu abboo dhiifama. Eenyurra nu taale? Mr. Fadi amma dhufe. Si aman turemi? Hin dhageenye bira hin jiru dhiifama. Okay. Haya. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaamsu waan biraati miti gaafii guddaa sin qabu. Ayyee. Oktoobaa bara darbe keessa. Dura maqaa kana jijjiiradhu. Ayyee kiyyaa miti wanni silkichi ka dhamana kootiitti fayyadamu. Akkasii Mr. Fate ayyee. Hangaafiin koo Oktoobaa darbe keessa bara 2024 keessa DV guunnee turre beektaa? Ayyee. So yoo DV kana guunne kana keessa ji'a sadiif jedhanii turanii mire. Ji'a sadiif jedhanii turan dhugaa. Ooma kana gaafachuudhaaf akkam taa'irni akkam yoo banan kan nurraa banammoo dubbichi akkam nuun galle. Garuu haa approofing goone mireeti warra approof ta'e irraa himiti. Ankiyyammaa waan biraate diividha. Akkas taanaan warri gartee ammaan tana warri irraa haasawaa jiru warra approof ta'e qofa. Warri diividhaa keezii kophaadhaati. Saniifuu gartee akkasitti hubadhu. Okay, so ammas beektaa rizaaktiin keenyallee nuun deebine. Osoo ka deebi'u amma eegu jirra amma bultii dhiqoo kaafee yoo tasa rabbirraa nu deebiteeyyuu akkam jedhanii jiru. Lakki duruu istaatasa keechee goote jirta? Ngoone nuun deebine amma qaxaroon hin geenye gaa. No qaxaroon si ga'uun qabu istaatasa kee gartee onlaayinii cheek godhuu dandeessa. Waan keetiin ta'e irra jirtu ni dandeessa. Hagaa sila gizeen gad deebitu giddeetaadha miti. No. Cheek godhuu dandeessa maal isiin irra jirtu ni dandeessa. Ambar bakkatti iddootti guuta sanii deebee jennaanini rizaaktii eeggadhu haga gad deebitu nuun jennaan bakka hayyeetima jedheeti. Rizaaltii akkasitti ni eeggatta san rizaaltiidha. Garuu immoo istaatasiin gartee waan irra jiru waan keeziin ta'e irra jirtu. Proosesiin irra jirti moo maarra irra jirti moo waan adda addaatu jira. Bikka san gartee akka keeziin ta'e jirtu baruu ni dandeessa. Inshallah qoyme laalleeti anama haga guutti. James asumaanitti mire gara mi'a kan deene laallatu beekta kanumarraa barata nama hedduu karaan seene gaafatu asumaanitti. Okay, karaan itti seentee laaltu gabaabinatti keezii kan DV bara kamiiti 2026 moo 2025? Amma 24 Oktoobaa guuteen. 24 mi akkas taanaan? 26 jechuudha. No. 25 hidhansa 2025 hidhansa keeziin ta'e diviin ta'e. Okay. So DV 2025 no 26 yeah 26 yeah 26 no 25 2024 yoo guutte 25 hidha. Oktoobaa guune nuti amma irraallee. October 2024 yoo guutte DV 2025 hidha. Okay.
So rakkoon qabu 25 yoo ta'e 26 yoo ta'e istaatasii bikkitti check gootu weebsaayitiin tokkuma dura dursoo gartee Google irra deeyxeeti DV 2025 jetteeti istaatas barreessita. 2025 istaatas barreessiteetuma sarchi goota. Linkii duraa san xuqxeeti akkasitti nambara keezii teetiiti jira. Ni qabdaami waraqaan si ergame. Confirmation number ni jira dhugaa. Ni jira confirmation numberii saniini check goota jechuudha. Last name keetis itti naqisiin jaa last name keetis ni neeyxaa akkasitti gartee baruu dandeessa istaatasii kee. Okay, amma tanaafiyyuu boorraayyuu jammaree waan isin irra jirtu laallachuu danda'a. Akkasii ni dandeessa. Amma ni dandeessa isaa kana boruullee ni jira. Akka galatoon siin jedhama. Laaletiin meeqa boruu sila suma hordofaa jirra. Laalee waan isinti jirtu borumesitti. Tole ayyee galatoon. Ayyee thank you my brother. Okay no problem. Ayyee jirra kuno. Carraa kiyyan irraa fudhate beektaa jalqaba yaamtee turte waan ta'eef dhiise. No sirraan fudhanne lakki isiitu irraa fudhate malee si dura ture. Allaattiin taqara buutee foon nyaatadhani beektaa sanumaa fi Okay. Sirrii jettee jeemsii kee naa jira dhufayyaa irra durabbiin achumas yaa eeguute. Ayyee. Kaanii fi gaafiin kiyya tokko isuma kanas waan kana namoota hedduun gaggaafataa jira. Homaa banameera moo bananne waan jedhu kan amma as jala ka jiruuf kaawwanne hedduulleen yaa'u as deebitee jirtiif waan jedhu yaada. Kaaniif ammoo an turee seenee bakka hojii ture. Wanni amma asirra wanni hedhuu barbaadu gaafiin tokko naa deebitee jirti. Amma gaafiin tokko amma asirra an qabu gaafii lamaa wayii maan seetaa tokko amma namoota amma asiin dura wanni isaa approve ta'eef yaa'u galfatanii isaa akka approve ta'eef isaa akka dhufan jedhanii amma seeri baheera. Haa ta'uuti garuu amma namooti asille jalallee barreessanii gaafataa turan warrooti amma hin galfatin akkamii galfatuu dandeenya salli osoo irra nuu baache yoo amma eegata kasa ji'i sadii murtee namichaa ku eega dabree san ittiin seenu amma ittiin seenu amma warra approve ta'e qofarratti haa xiyyeeffannu yooniin isin himees guyyaa lama boodanii irraanfattan amma gisee live kun cufame boodanii irraanfattan haareetti mas guyyaa biraa irraa haasa'ina. Isuma oo'ituu qabadhee dhufe jechuu keeti. Akkasirra wayyaa. Akkasirra wayyaa. Gaafii lammaffaani asirratti yeroo hedduu dadhabdee wanta nu waa hedduu dabarsaa turte. Amma gaafii kanaa amma dadhabeetiin jira amma deemuuf hin deema. Dhugaa waa hedduu dabarsaa turte garuu amma waan tokko approve godhanii hojjetanii amma wanta kanaadhaa isaanii. Kadeen geddaati dabarsaa turre isaa hedduu isaa nama hedduu wanni godhe appilaayi godhe tokko hedduu isaa cadhisee wanni godhaa deebisaa jira. Hagame haga dhara dhugaa teetee akkam wanni teetee hin beenu daqiiqa tokko keessatti iimeelii 10 maanii akkasi nutti erganii jedha jiran. Warra guute sanuu amma anuu keessa nama tokko wanni kun hagam amansiisaa akka teete silaati wanni jetta adoo si erginee hagamteetu akka dhugaa teete maaliin wanni jedhuu danda'a waan jedhu hedduu isa feekii illee jira garuu maan jennaan ibidda buleerraa barii ollaan fudhata waan jedhanii fi dhiqoon beektaa waan kana keessaa adoo duubaan sitti ergine nu laaltee waan jennu barbaada. Wanta irratti telegiraam gubbaa irratti poosti godha achirratti ilaala. Telegiraamii keetiin qabnu? Ni jira namni qabu ni jira wanti linkiin isaa peejuma kana gama duubaa jira. Ayyee. Achi gubbaa irratti poosti godhaati ni ilaala. Ayyee. Innaa isuma kana? Ayyee. Guddoo gaafiilee sittan dheeressu kaaniif dammoo yaa'u du'aayee ati nu gooteef dadhabbii ati godha jirtullee deebi'u jirte waan ta'eef inshaallah rabbiin nu waliin jira injifanna innaa galatoomisanii kee abba horii badhaadhii deebani. Tole ayyee atillee jiraadhu. Ishi jiruu koshi. Ayyee yaa rabbi irkoo kiyya suma Allah way maqaa bareedaa. Maqaan nama qabdee yaabaleessa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yeroon teetii gaafii gaafachuu dandeessaa?
Inshaallah. Biraan dursee jiraadhu galatoomee hedduu takka ulfaadhu. Otuma haaree dhageenyannee dafnee distii arabaa waliin dhodhooyinee dhufna. Oduu haaree gaa dhageessee mi? Gaafiin tiyyaa. Dhageenya gaa alhamdulillahi rabbiin tafiin taphaatu rabbiin nuuf haa godhu. Gaafiin tiyyaa warra ispoonsara galfatee osoo okkeen gadi hin deebinii fi bakka sila okkeen gadi deebitu sanirratti cufame kana mootummaa warra approved ta'e malee warra kanaaf maallaqa isaanii deebisaadhaa fi waan jettu takkaa jira. Wanni kun hangam takka dhuga? Waan akkasii saniin dhageetiin jira. Garuu immoo karaa mootummaatirraa hin dhufne amma dura gartee ani waan san warra kan warra gartee group 5 faadha warri gartee odeessaa jiran guututti irraa dubbachuu hin danda'u. Maaliif warra group 5 irraa hin qulqulleeffannee saniifuu hanqaan qulqulleeffadhuu jeetitiin eegu jira. Ugaan qulqulleeffadhee irraa dubbachuu hin danda'a. Okay, inshallah ya galatoom ulfaadhu. Jazakumullah khairan. Gaafin tiyya xiqqeetti tole. Umaayye tole galatoomee. Okay. Obboleeyyan keenya nama hedduutu gartee harka baasee gaafii gaafachuudhaaf dhiyaachaa jira. Garuu za'aa dheertuun asirra jira. Anillee gartee dadhabeetiin jira yoo xiqqaatte za'aa lamaffaadhaan asirra jiran fakkaatti. Gabaabinumatti qophii teenya taanarraan tanaa asumarra dhaabna. Babal'inaan boruu oduu haariyaatutu jira. Oduulee gartee boruutiin isinii qabadheetiin dhiyaadha. Warri mana kana keessa jirtan hundi keessanuu deemaa chaanaala yuutuubiidhaa sabskraayibii godhaa. Itti aansuudhaan chaanaala kanallee walii sheer godhaa. Namni hundinuu gartee faaloo akka godhu oduu oowwituu adda addaa oduu gartee bireekiin niwsii tan addunyaatis tan warra reefuujiitis dhiyoo tan inumaatu tan warra reefuujii qofaan fitu jira. Warri gartee oduu addunyaadhaa barbaaddanis akka malee gartee na homachaa jirtan gama keessaatiinis oduu addunyaattis nuuf fidechaa jirtanii sanis niin fidaa abshirjaa wanni guddoon gartee walaa gargaarru wal cinaa dhaabbannu chaanala kana gartee guddisuun isin harka jirti. yuutuubiis guddisuun isin harka jirti. Akkumaan gartee irra deddeebi'ee isinii himaa jirutti in irraanfatina miciyyoon reefu isin gadhiisaniif dhaqaatii chaanaala siidaa sabskiraayib godhaaf yuutuubii irratti guutumaa guututti gartee wanni har'aan tana fakkaatti. Waliigalatti gartee gaafii babbareedduu gaggaafattanii irraa mari'anne haasoyne tatti'aantu boru yoo rabbi jee gartee yeroon dhufe achirratti gartee gaaffiilee teessan irra deebinee ni mari'anna. Ammaaf hundi keessanuu bika jirtanitti nagayaan isin jaa nagayaan tura.